جالتي دقلا قرتا يو سنتك يسني بدا نانو محفتا أكبرتي نقبدا إن بدوان آدم بلا جزيت ولا ما أشما كم تدفتوت كيا بكرتنا كيسنا كم فيديو برات ورد لي بنيجرا فيديو نا رياكشن موسيقى نا رياكشن لا ترجع فيديو جبت كوسه ببولي روكين هر موسيقى جابا قد فهمت تجرا سنيف باكو شيكسا سيمبانا كالجرو بيجن ترتامر تيرا تقل كان يفهم تجرا موسيقى ما يوانا موسيقى باي هيدنا مترودا مال في سبسا كان دوان بيكو في باينا من جرودا سنيف رياكشن ولي جنو جنا نفانترا فيجن انترتينمنت باكو شيكسا نما سلفا متلوغا سيمبانا بانا Hey, simbana Now jinjiran bana simbana bana Hey Mulatu ga city Basun ta tu beita Imata yada fi arra Sirri yom nama kubsa Awala laga yada Luga baku shekizani Sagale sar gaito kani power ka humna ka sagale intisayu Luga musiqa baay'ee ajaa'ibati kanando biyyatti yote baku shekizachu musiqa ajaa'iba hojjeteetu beeka namni keenya mo musiqa ammayyaa kan hin barre naaf isa jiru ko asirba kana sinagarsiisa Sira imini odeysan Si ala jirachu no kode kiyeysan Baka ate yebresa enyame esan Sila si arkade Wa usen janlisa Hugas tafake is Kude Kam flama zaman ere Kasi godo kala Budena baba du bishan city Aja haki Sida lagu milete enafa Ama ibran fatu Jimrinya khilafa Nabu marai base Wali kabdu hafa Khoba sidu bise Sigoda marata Mata hinum beitu Esana magota Ribaleng kabdu Labadeti bulta Dalaga argate Oso ya tututa Yabo sitin provinga Wani akasala ala Dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati. Muuziqaa kana kanaan dura gadhiisee ture. Waggaa tokkoon ta'u waggaa lama ta'a muuziqaan kun viijin tartaawinti irratti gadhiifame. Muuziqaan baay'ee jaalladhudha dhugaa muuziqaa ammayyaa. Eenyuun abbaan yoo fiddanii sirba ammayyaatiin Itoophiyaa keessa namichi gurbaa kana wanti gitu hin jiru. Baakko sheekisa nan amanaan baay'ee jechuudha. Maaliif baay'ee danda'a sagaleessaa sirba akkataan muuziqaatti hojjetu. Sirboota biyya keessa wal bira qabdan sirba baay'ee ajaa'ibaati. Muuziqaan baay'ee jaalladhu ture. Garuu namni keenya hin barre muuziqaa ammayyaa. Sirbi kun viyuunsa baay'ee xinnoodha. 500 yoo guute miilee tokko illee guunne viijin tartaawinti irratti jechuudha. Tu sirba biraa ta'e waan miiliyoona meeqatu ilaalama. Garuu sirba kana namni keenya please bara sirba ammayyaa kana isti gara viidiyoo haaraatti deemna. City Basun ta tu beita Imata yada fi arra Sirri yom nama kubsa Awala laga yada hi Irrege hisaba Oso na kubate waya Sibiranda bomizana Simbana Hugoma se arke mirkana Dadame singare gana Gapina tisena chena Yomina fade makina Kungade malale tana Ba Senanu mahafta Akakabteti na gupta Intabduwan ada Eduga simbana ka Nuftena nga fatuna Abbabe kafani Muuziqaa isaa afaanuma kafani abbabe kafani Nama kaptu badi Freddy Nifeha nama gupti Hute lafa nama ridi Uchi bafte Kudi Dhugaa muuziqaa kana garuu baay'ee dhugaa rabbii muuziqaa ajaa'ibaati. Dhugaa isti taa'ama yaadaati muuziqaa biyya bakki hojii wal bira qabaati ilaala. Amma fakkeenyaaf namoota muuziqeessitoota Ingiliffa sirban addunyaa irratti beekamoo fudhaati muuziqaa isaanii kilippii isaanii ilaalaati kan baakuma wal biratti ilaalaati murteessaa dhugaa. Anoo jedhu wallahi dhugaa rabbii waraabbiin isaa editingii isaa lookeeshinii isaa yaa silas biyya keessa miti garuu noormaali sadarkaa maal yaalutti hojjetame siin jira dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati. Baakoo danda'ame. Yo fete de Djibouti Wale puna tipe de Guti Mohaba godete jacuzzi Jabite na tata Uzi Afa muzi Asuma na tata juicy Jaalati da gala garta Yo sente keessa ni bada Jaalati da gala garta Yo sente keessa ni bada Yo harka qabati lamba Khatesu dukana khoba Ba ta Senanu mahafta Akabarteti na gubda Inabduwan ada Nama faftate walle Jalati tun azaba Nima da batu da demo Hana baftu bizaba Muta fin batu beita Wada olan ibaba Ozo nakarate bante luputo kahitaba Sila kani batu adan Hangkapta kan si jaba Uka wali beinu haka Fedinte kabachu maka Dalite fidema laka Sila situma nafaka Dhugaawee lookeeshiniin iddoon itti waraabbii akkaataan waraabbii bakka
ituusin waa tokko addan baafatanii tiraansiinsa daddarba beekaa jechuun ituusin ajaa'ibsiifattanii iddoo akkaataa waraabbii itoo ajaa'ibsiifattanii tiraansiinsa daddarba maal irraan turu dhugaa baay'ee muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati baakoo sheekisa hedduusi jaalladha dhugaa sirba ammayyaa Itoophiyaa keessa ala akka Afrikaatti hin dorgoma sirbi kuni dhugaa sirboota biyya bakkee ijoollee bira qabaatee hin dorgomuu isaanii ilaaltu dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati baay'ee muuziqaan isaanii barreen gaddaa waggaa lama dura baasillee baay'ee muuziqaa ajaa'ibaati baay'een keessan hin daawwanne dhugaa muuziqaan akkasii baay'ee natti tola. Ajaa'iba rabbituunis mashaqaa fuullee abbanna qaaburu solokaa eenyu qalbii fuulli si caphaa namni si yaalanne hallayya dhaqaa seenaan nama hafta akka barteetti na guddaa hin dhabduu waan aadaa hedduuga simbaa nagaa dhuftee nan gaafatu nagaa nama qabduu badii fedhi ni beekaa nama gubdii fuutee lafa nama dhiidi fuuchi baaftee gudii bigubatta akka uudii yoo fedhe dheedhee Djibouti wali buunaa dibine daguuti muhabba godhete jacuzzi jabite na taataa uuzi yaaddeet harka jala birrii kaaya taphataa jira. Fuuchi baaftee gudii bigubatta akka uudii yoo fedhe dheedhee Djibouti wali buunaa dibine daguuti muhabba godhete jacuzzi. Argitanii dhugaa. Bakka sirbootuma achuun bakka sirboota ciccimoo warra Ameerikaa keessa biyyooti bakkee kanatti hojjetamu istaanii masaatiin hojjetame kumaara jechuudha bakka kumaara taphataa bakka sirba ammayyaa jechuun akkas bakka sirba ammayyaa sirbuun akkasi aadaan aadaadha ammayyaa bakka addunyaa wajjin deemuun akkas malee noormaalii sanoo afaan oromootiin gaafa keessa sirba ammayyaa addanitti dhugaa sadarkaa addunyaatti. Maal godhe namni keenya hin barre garuu ayi nama keenya sirba ammayyaa baruu dadhabdanii addunyaa wajjin deemuun cime please oromoo bara oromoo jaalatti daggala gartaa yoo sedde keessanni baddaa yoo harka qabaat jaalatti daggala gartaa kilama khateessu dukkaana kophaa sansalati warqee jechuun warqee mataa normaalii namchi kuni naannuma haftaa akka barteetti na gubdaa hidhabduu waan aadaa dubbatu kaanatti waan dhoofattee beektaa himachuu yaada kennaftee natti qaanii si fakkaata namni hojjetamaas. Andu'aalemiin ajiran alaa inni asii intinii ofaa kun Andu'aalemii gosaati kwa yoomee biyyoorra dhufe. Hidhabduu waan aadaa dubbatu kaanatti. Kuno asii Andu'aalemii as shufeerii ta'eera Andu'aalemii shoforaa jira. Dhugaa nama tola muuziqaan kun yeroo isaan koonsartii biyya bakkee kana deeman hojjetame waraabame natti fakkaata. Ji'a jaamoo akkam ture deebi'anii biyya bakkee kana dhugaa. Waan dhoofattee beektaa himachuu yaada kebaaftee natti qaanii si fakkaata namni hojjetamaas siiboo maalla seetaa hoggana laatu nama jennee seetaa nama. Na qofa miti ga'atuu ni gartaa huguma na gartee madaata bakaa gaafa waasi roobee dhokkee ganakaa dechicha fakaa gaafa dechi gogaa janafa na kiyya kan bultu dhagaa. Amala moo birriidha? Feetu hakaa baata seenaan numa hafta akka barteetti na guddaa hin dhabduu waan aadaa hedduuga simbaa nagaa dhuftee nan gaafatu nagaa nama qabduu badii. Birrii darbatamee beekaa. Fedhi ni beekaa nama gubdii. Fuutee lafa nama dhiidi fuuchi baaftee guddaa dhuftee nan gaafatu nagaa nama qabduu badii fedhi ni beekaa nama gubdii fuutee lafa nama dhiidi fuuchi baaftee guddaa bigubatta akka uudii yoo fedhe dheedhee Djibouti wali buunaa dibine daguuti muhabba godhete jacuzzi jabite na taataa uuzi afa uuzi asuma na taataa juuzi jaalatti daggala gartaa yoo sedde keessanni baddaa yoo harka qabaate lama khateessu dukkaana. Dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'iba. Dhugaa waan jechaan absiise bakka muuziqaa kana silayyuu baala gizee nuun jechaa jiru muuziqaa kanaan ilaala baala gizee jechuun inoolu bakka akkas jechuun isaanii muuziqaa kanaan maaliif sirba afaan oromoo keessi biyya bakkee deemee doolaaraan battanamee keessi muuziqaa hojjetame jechuun maaliif waan shishibiin gaafa oromoo fakkaatu waan bareedan gaafa godhamu baay'ee baala gizee namuu jalqabne waan ta'eef bakka sirbi kun sirba baala gizeeti walumaa gala. Kana kophaa seenaan numa hafta akka barteetti na guddaa hin dhabduu waan aadaa. Now Gene, Jidaga Bichu, now Gene, Jidaga Bako, now Gene, Jidaga Sky, now Gene, Jidaga Amir, now Gene, Jidaga, now Gene, Jidaga. Oromoon deemee bakka dhugaa hin deeme Oromoon bakka sirbi kun biyya kana keessa hin madaaru sirba biyya keenya namni keenya ittiin baru maanni kun dhugaa irraa ta'a namni keenya sirba kana waa ittiin fakkaatu yoon
yoo kashakasha sirba ragaddee kashakasha sirbitu malee sirba akka sirbatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu sirbi kun sokkeera. Haa sila jiru gurbaan isin jiru deemeera inni silas biyya kana keessa jiru bakkeera inni deemeera qabii kunis duukaa tarkaanfatti. Now a jean, jira gonna make you now a jean, jira now a jean, jira gonna make you. No me cantan. Oh, diba? Wayne engatani daggalat. Vaakuu sheekis asimbana. Garabi muuziqaan beekan dhugaa waan jechaan qabu. Muuziqaan akkasii hojjetameen beeku beeka. Akka Afrikaatti sadarkaa yookiin akka addunyaa sadarkaa numa godhata. Starring artist Vaakuu sheekis and bicho supporting guest. Abbebee Kefanii Andu'aalee Faayisaaf okay warra konsertii deeme model Baasaa Bareedduu Addis production manager Gammachuu Biraan Birraa Gammadii Baabijin director Gammachuu Biraan. Dhugaa cimaadha malee director Kistiini. Akka horiini ittuma dhangalee muuziqaa kanatti jechuudha. Okay. Dhugaa production biyya bakkee irra hojjete jechuudha. Dhugaa muuziqaa baay'ee bareedaadha please maal muuziqaa kana waliif sheerii godha. Namni tokko yoo ilaalte riyaakeetti dabarsii liinkii waliif sheerii godha ilaalamu. Maaliif sirbumti ammayyaamti viiyuu guddaan godhatu yeroo baay'ee afaan mootiin gaafa hojjetamu maaliif namni keenya ittiin barree beekaa. Ma dirqama mootti baruun dirqama. Aartii jechuun darbee yoo deemee dirqama. Maaliif sirbi aadaa, sirba ammayyaas, sirbumti naannoo ofii fakkaatu yookiin sirboota biyya keessaa waan aadaa keenya jala keessisanii akkuma fagaataa deemanii sirba kanatti baruun dirqama. Maaliif bakka addunyaarra darbee yookiin biyya kana darbee biyya bakkeetti illee akka ilaalamuu fi bakka biyyoota bakkee wajjin waliin dorgomuu qaba. Keessi sirba madaalchisanii hojjechuudha. Maaliif agarsiisu aartiin Oromoo waggaa 3 arfanii asitti baay'ee erga viijin dhufeesti viijin dabalatee production adda erga seenanii booda baay'ee muuziqaan afaan Oromoo guddataa jira. Amma afriimaa nyaachuullee gaheera akka kan guutuu abarraa argiteetti yoo ta'e afriimaa waardi nyaatee jiranillee dhugaa muuziqaa afaan Oromoo keessi guddatee afaan Oromootiin akka Afrikaatti akka addunyaatti akka biyyoota gurguddaatti akka walii galaatti biyyoota adda addaa wajjin dorgomee badhaafame moo'ee badhaafu baay'ee namatti tola. Dhugaa muuziqaan kunis hin madaala bakka akka hojjennaan keessa hojjechuudha muuziqaatti dadhabanii. Maafi dandeettii ofiitti madadhabdee mul'isu wayyaa dhugaa. Thank you Vaakuu sheekisa jabaadhu dhugaatti nama dandeettii addaa qabu dandeettii cimaa qabudha. Hundi keessan daawwadhaa liinkii isaa description jiran siin godhaa sadura isammaasi yeroo biraa viidiyoo biraatiin gortiri murtii naga.